Kam nagaa jirtu har'a barnoota haaraa qabannee dhiyaanne jalqaba irratti warri chaanaalii keenya kanaaf miseensa taatan baga nagaa chaanaalii keenya nagaan deebitan jecha warri immoo chaanaalii keenyaaf miseensa hin ta'in sabskiraayib gochuudhaan chaanaalii keenyaaf maamila ta'aadha. Baroonni keenya irraa akkamitti karaa salphaatiin barnoota afaan Ingiliffaa gara afaan Oromoo jijjiirannee dubbisuu dandeenya, karaa salphaatiin hubachuu dandeenya kan wal qabata. Jalqabaas dhufnaa Play Store dhufnaa. Play Store dhufnee maal banamu asitti barreessina translator jennee barreessina. Translator jennee barreessina. Aappiileen kun nuuf dhufa. Hedduu jira isaan hundinuu faayidaan isaanii tokkuma. All language translator aappii akkana jedhu dhufa translator kana keessa. Kana booda amma isa tokko inni baay'ee bareeda isaan hundinuu bareedaadha. Kana keessa ilaaltee bareedaa tokko buufatta. Amma G translate Google translate kan jiru kana filannoo isa kana goota. San booda asitti immoo bakka amma open jiru kana install jaa ture. Amma gabbuuseen jiraanii install goota. San booda siif bu'aa eegasii bu'ee booda open goota. San booda asitti afaan barbaadde filachuudhaaf asiin afaan Oromoo kan jiru kanarratti afaanota jilaan jiranii kan silaatii barreessituun yookiin ammoo kan silaatii godhuu barbaadde san jalqaba kanarraa filatta. Fakkeenyaaf ammaaf afaan Ingiliffaa gara afaan Oromoo translate godhuu fi Ingiliffaa filannu as keessa jira ilaalla. Okay. English jira Ingiliffaa to'inaa asiin Ingiliffaa goona gara jijjiiruuf gara afaan Oromootti yoo gara afaan Amaaraa jijjiiruuf ta'e Ingiliffaa jijjiiruuf ta'e isa lammaffaa irra tu'ite as keessaan gara afaan Arabaatti gara afaan Amaaraatti gara afaan barbaaddee ni filatta. Nuti amma asiin Ingiliffaa asiin afaan Oromoo filannee jirra. Kana booda jechoota fi barreessinee gara afaan Oromoo jijjiirrachuu barbaannes itti barreessina asitti enter eeguun enter keessa yoo irra tu'ina san booda keyboardii nuuf ba'a. Fakkeenyaaf akkana jennu what is your name. What is your name jaa gara afaan Oromootti direct translate goona. San booda gooyinaanii eega barreessinee booda kun dhufeera. Maqaan kee eenyu? What is your name? Maqaan kee eenyu? Akkanatti gara afaan Oromootti ifis barreeffattee jijjiirrachuu ni dandeessaa jechuudha. Inni biraa immoo jechoota baay'ee gara afaan Oromootti karaa kanaan asitti enter text kan jiru kanaan akkana barreessitee jechoota baay'ee kitaaba irraas barreessitee jijjiiruun ni ulfaata waan ta'eef karaa salphaa tokko karaa biraa isin garsiisa. Asiin sentarii kanaanii keessaa baata. San booda gara Adobe ta'uu WPS ta'uu gara application ittiin dubbisnu kana dhufna WPS Office yaa dhufnu kana ni dhufna isanii banna. Mee fakkeenyaaf fiiziksii kanarraa fudhannu dokumentii matii tokkorraa okay. Dokumentii kanarraa fudhannu
inni gaafii ture isuma kanarraa yoo isa kana jijjiirratee gamasitti jijjiiruu barbaadna ta'e select goona. Hanga silaa godhuu barbaadnu sanii select ni goona akkuma inni jirutti jechuudha. Akkuma inni jirutti select ni goona. Select goonee booda maalii goona? Copy goona asitti. Copy eega goonee booda direct as dhufna. Eenyu application reef centering keessa baanee kanatti deebina. Asin maal goona? Laal indira tekstii qabna. Simbolichi paste junuuf baa paste goona jechuudha. Laal akkuma jirutti reef hojjetii fi turraa murame. Inni keenya akkuma jirutti nuubee jira jechuudha. If the internal energy of the system is decreasing, the what can be concluded about the heat and the work done jira gaafiidha jechuudha. Gaafiin akkasuma dhufee filannoon sun ABCD jira gara afaan Oromootti translate directly booda eega kana paste goonee boodaas next kajuu jira yookaan immoo cuma jala goo kajuu jira sun booda goona nuubee jira jechuudha. Laal asin maal jira? If the internal energy of the system decreases, then what can be concluded about the heat and the work done jira nola afaan Oromootiin yoo inni isaa keessoo sirrinchaa hir'ate waa'ee ho'aa fi hojii hojjetame maaltu xumuramuu danda'a jira. Kanaafuu jecha kana direct fuudhee gara translate godhaa jechuudha. Karaalee kanaan warroota karaa salphaatiin fayyadamuu dandeessa. Hanga amma subscribe goonetti yoo subscribe godhin ta'e subscribe gochuudhaan nu bira dhaabbadhu isin jennaatiisi. Thank you.